situ cufatee bee waan kana hundumaa as taa'een ofii kootachitti si wannee chaa turan si hordofaan ture jechuudha. Jaras kana ergaanadhaas taa'e. Kana jechuun nama amantii islaamaatti bu'e kamuu nama amantii islaamaatti bu'e kamuu eessarrattuu hojjechuun wanni kiyya jechuudha. So yeroo sanadhani waa'ee keedhaa qorachuudhaaf biyyarratti bilbile. Maaliif namni kun dhugaadha moo muslima ture hin turre moo akkami hawaalli isaa si galee nagummaa saayyuu fayyaa qaba nam tokko bar fayyaadha hojjette kasas tayyuuti fayyaadha hojjette sirratti dhiyeessi ta'uti si galee issi waa'ee masaa baruun barbaada mucaan kun nama nagaa ta'uunis hin mala moo nagaa miti lammaffaa moo dhaloonni saayyuu akkami maatiin isaa akkami maatii kabajamaarraa dhufe moo akkasumattidha waan jiru hunda qorachuu dhaqee lakki waa'ee maatii isaa maatii gaariidha maatii kanas hin soba onaan jette natti himi ani sumarraan dhagee maatiin isaa abbaan isaa namoota kabajamoodha naan jedhee inni immoo akkasuma personaalii kan masirra deebi'ee dubbachuun barbaadu waa'ee jireenyaati laayifii kee darbitu natti hime ammoo itti dabalee maal naan jedhe waan amma irratti asittuu ortodoksii ta'ee ture sana keessaa immoo inda'uun ulamaa'onni biyya sanaa isatti hukumii kennaniiru jedhe nan kijibeen beekuwan hukumii irratti kennanii turanii isarratti naan jedhee hukumii maal akka kenname hin beeku so san booddee namni kun achi beekamu kun pheenxee ta'ee jira naan jedhee naan okay akkas taanaan ishii bareedaadha si galee jedheen cal jedhee dhiisee san booddeedha nama kana gaa feesbuukidha itti naasaa malee nama tiiktookii guyyaa takka fayyadamee beeku miti. Nama illee soba jedhee takka ayyaannedha jechuudha. So kulli haal naaf galatoomi. Ortodoksiin taane wanni si cinqu tokko illee hin jiru. Yoo taate teessi wanti nama salphisu hin jiru. Ortodoksummaan nama salphisu namni amantii ta'eef hin fudhata ta'uu baatee inni isa jechuudha. Kanaafuuti amma wanni jechuudha arbaa nuti shaadaa qabna gara shaadaa deemne san booddee immoo waliin haasa'u. Mana keessanitti amma sin dhaggeeffadhee deebisuun qabu waa'ee koo haasoftaniis taas. Ayyee dubbadhu ayyee. Galatoomaadha tokkoffaa irratti ustaaza koo an ijoollee ortodoksiitiin wal jaalladhee wal kabajeen jiraataadha jaraa wajjin rakkoon qabu garuu otuun in ta'initti keessattuu biyyan dhaladhee guddatetti taatee turte yoo jedhame biyyicha keessa abbaan amantaas ijoolleen ortodoksiis jiru waan ta'eef gaafatamuu danda'a nama 800 irratti kan jedhaa jira soba adiidha kuni eenyu akka sobe inni tagaafatamu soba inni lammaffaan immoo personaalisiin kaatiin nama personaaliin kon alaallata isaan eenyuun naasa'u inni lammaffaan immoo nama guddaa amma kana taatanii akka galatoomee nama nagaa ta'e akka kaleessatu ta'e isin arrabsaan ustaas arra isin akkan kabaju na barsiiseera na musliim kiristaanummaa keessa duudhaa qaban akka amantii keenyaatti silumaayyuu yoo wanni tokko dubbiin isin dhufe dubbii sana adda baafadhaadha. Inni jalqabaa islaamummaa keessattuu an amma miti gaafa waa'ee kee jalqaba hamma ati dhayitee wanni keessatti turkii keessatti namoonni lama dhufanii yoo yaadatte ati mana galtu keessatti barri sitti dhufanii rukunne barri cufattanii hin baaneessan hamma sana muluu waan kana waan ofii kiyyaati wanna nama 500 jira miidiyaa sitti cufan hin jenne an saatii 12tti deemnaan alkan saatii 2tti dhufanii na dhaban malee namni baay'ee natti tuman jiru sitti dubbadhu banagaraachin laa'e amantiin islaamaa adda baafadhaa jira dhugaadha iddoo ati jirtutti dubbadhe malee si duuban dubban takkaa si duubaan haa dubbatte dhageesse beektaa waa'ee kee waa'ee keeyyuu kaasee namaanuu waa'ee kee naasawan gaafa qoradhe sanaa fi gaafa achi biyya sanarraa namaa naasawan malee takkaa guyyaa tokko waa'ee kee namaa naasawu ammas jalatti agarraan dubbadhe tu ati dhageessu sanammoo dhuftee ragaa baachuun sidhaa dhuftee ragaa baatteetta tokko jedhe lammaffaa baagiraawundii keessan otoo qoranne jetti alhamdulillah amantii ortodoksii keessa taa'ee nama mucaa gibbii keessaa ba'u miti hatta ndaaqoon kukkuluulu jennaan ala dhaabbachuu naaf hin eeyyamamu. Akkasiin na gaafatananis waasin gaafadhuure eega barsanaalii walii tokko. Rakkoon hin jiru na gaafatta rakkoon hin jiru. So qoqqoo nan xumura. Ani gaafan ijoollummaa irraa akkasii kunoo seenaa koo namni beekan jiru mana keessaati amman kutaa 10ffaa ga'ee amman islaamaa fudhadhutti takka sa'aatii 12 ala mana ture hin beeku. Sanuu horii tiksuu yookiin maatii kooti waa fiduu yoo suuqii dhaabee malee manaa gadi hin ba'u. Sa'aatii 12 taanaan mana gala takkaallee wallaahi waa takka isa namni illee wal hungata jedhan hin beeku kutaa 10tti dhagee waa'ee wal hungachuu dhageellee hin beeku jechuudha isa namni waa beeka jechuudha. Sana booddee islaamummaa rabbi amantaa kabajamaatti as na dhufe amantaa kabajamaatti erga dhufes akkuma achitti kabajametti ammas kabajamee dhuma jira jechuudha. Rabbiin nu salphisiin kan gara fuulduraallee jechuudha. Kanaafuuti namni amantaa salphaa keessa ture tokkollee yookaan immoo namni personaalii hin taane qabu hin jiru jechuudha kana dura. Alhamdulillah.
Kanaafuu kanadha wanni gaafachuu barbaadu jiraatti gaafadhu waan asii Galatooma. deebisuu barbaadu. Wanta isin gaafachuu barbaadu akkuma isin amma parsanaalii koo na gaafatanii deebitanidha. Waa'ee keessan namuma islaamaarraa kanan dhaga'e akkuma keessanii jetteedha dhugaaf soba isin. Isheen beeku malkii ishiyyuu garuu islaama taate akka duute ni beeka abbaan kiyya illee natti hime ollaan illee natti hime maaliif jennaan isheen karaa haadha ishiiti obboloonni ishillee musliimootadha alhamdulillah haati kiyya. Eessumoonni kiyya amma jiran musliimootadha. Siigalee karaa haadha kiyyaa jechuudha. Bargit abbaan keenya akkuma isheen duuteen nurra caasise. Qeessota fide nuti ijoolleedhaan beeknu ganaa kutaa tokko iyyuu haati koo gaafa dhukkubsatte kutaa lama baradha natti nuna yaadadha isaa du'e binaamin jedhanii gaafa na fuudha mara bulchaate kutaa lama baradha. Achumaan fidee irra caase isheen duuteennaan hin beeknu nuti kaa kiristaanummaa keessa waliin deemne walumaan guddanne safaan. Waan kana alaa waan takka nuti wanni beeknu tokko jiru jechuudha kanadha seenaan jiru innatama dubartii lama jettee sobadha tokko jedhi lammaffaa dubartii lama jechuun haati kiyya duunaan kan biraa fuudheera abbaan kiyya dhugaadha. Kan biraa fuudhee jira. Garuu amantaa wajjiniin as deemtan achi deebitanii kijibadha hin jiru. Ijoollummaatti islaamummaa irratti dhalannee garuu ganaa kutaa lama osoo hin jiruuti haati kiyya duute jennaan nurra caasise. San booddee itti guddan jechuudha. Kun waggaa meeqa waggaa 20 meeqa har'a haati kiyya erga duute jechuudha. Waggaa 27 akkas minaamini. So wanni intini nama jedhu hin jiru jechuudha. Kana malee seenaan biraa tokko hin jiru. Kana immoo utuma wanti fidatanii dhuftan nan dubbadha. Seenaa kiyya ganaa barreessa illee gara fuulduraatti barreesse kitaaba tokko neessa seenaa kiyya waan dubbatamee dhumiti. Isa jaartii lama jette malee isa amantii wajjiniin dhufte achi baatee as deebite jette malee tikikkiliidha haati kiyya musliima taatee duute ani ijoollummaadhaan kiristaan manuu racee alhamdulillah san booddee eeggan of baree kutaa 8ffaa akkasanatti fakkaata. Islaammaa fudhadhee mana ari'ame jechuudha kutaa 8ffaa amma naqee mana ormaa taa'ee mana ormaa gaafa hin jedhu iyyuu ari'amee waan jedhee biyyaallee wanna jedhee amma kun kin akkasitti na tarsaasutti illee jechuudha abbaan kiyya kun illee sababa isaatti akkas na taate kun yeroo sana akka ani kutaa 8ffaa ministiriin faxxananu kitaaballee na jalaa gubee dabtarri na jalaa gubatee hamma dhaqee san booddee mana namaa taa'eetti baradhe amma kutaa xumurutti jechuudha barumsa kiyya alhamdulillah. So wanni dhokatu hin jiru an seenaa kiyya hundayyuu nan dubbadha namuma maayikii na jala qabee naan dubbatu argamnaanu jalqabaa dhaloota kiyya amma du'aatti dubbadha osoo nama gaafa du'aatti iyyuu deemame. So waan dhokatu tokko hin jiru dingata sitti muu yaalaniiru sirriillee wannan jenne malee seenaa sana seeraan sitti himne malee. Tole. Dhuma ustaaza koo ani haati koos qabirii keessa jirti waan haasofne caalaa nama qabirii keessa jirtu maqaa isin kaasisuu kootti dhiifamanii isin gaafadha garuu wanti isin asirraa hubattanu akkuma seenaa keessan dabsanii natti himtanii danatti himanii koos dabsanii isinitti himu. Yoo ani waa tokkoon isinii eeyyam abbaan barbaade seenaa koo mudaadha kan jedhu anaa dhugaa baatiidha waan ta'eef kaleessa koo yoo dhufee asitti dubbate an dhufee ittiin haasa'uudha eeyyamamaadha. Kanaan alammoo dudubbeetti jarri maqaa namaa xureessitanu kunoo kan koos akkana gootanii itti himtanii islaamummaadhuma keessa teessanis kan isaanii olii gad fuutanii natti himtanii ustaazan kiristaanummaan jaalala na barsiise yoo natti mufattan dhiifaman isiniin jedha. Nagaan naa oolaa kabajamaa ustaaz. Isheen dhumaa kun mamuudiidhuma ta'uun ooltu jedhi. Dhugaadhuma jiru malee kun ustaaza. Maaloo afur rabbi karaa dhugaatti si adeebisu. Inshallah islaamummaa tun qabate rabbi sin ajjeesini. Ani islaamummaa eenyuufuu nan hawwaan takka hamaa namaaf hin hawwu. Wanni nuti jibbinu namni amantii namaa irratti daangaa darbuudha. Hatta farhaan illee yoo ta'e amantii namaa daangaa darbee jennaan seeraan ragaa malee dubbateenaan eenyumtillee ragaadhaan dhufee jennaan farhaaniin adabuun dirqama isaaniiti. Waan kanaan ala amantii namaa kabajuun namaan silumaayyuu wanti nuti as baaneef dhufnee seeraan waliin dubbachuu seeraan mari'achuu ragaa jiru waliin kennee ragaa sana irratti yaada wal jijjiiru malee ani yesuusun xiqqeessuudhaaf illee mirgan qabu nagaraachi laawun kaayyoo simita walii xiqqeessuudhaaf mirgan qabu nan gaafatama akka seeraatti rabbi irratti illee jaalatama akka seeraatti illee ni gaafatama jechuudha. Waa'ee yesuusin gaafa nasirra taa'ee dubbadhu yoo ragaadhaan qabanne waa'ee isaa dubbachuun gatiin akka falchiisa kana eenyumtu baruun dirqamadha. Ani nama wallaalaa miti alhamdulillah nama barateedha. Garuu wanni asirra dhufneef dingata bakka dukkana keessa ol baafna laata. Namni yaada isaan kenne anis yaada koo kenneefi namoonni immoo beekna asirratti dhufanii waa baratu laata jechuudhaaf asirra dhufne malee wal arrabsuudhaaf yoo ta'e hin kaasalaamtaa atoobistara dhaabbachuu dandeenya deemne. Wal arrabsuudhaaf bara asirra bahuun hin barbaachisu. Akka dhaloonni baratu bakka namni sammuudhaan deemu malee wal falmuu sammuu malee arrabaa wal arrabsuudhaa miti.